كم جرتن أيه أما قنوتا كم جرتن كم جرتن فيومان ها ها لا هو قنوتا था दिन मरे ना बीटी बारी सिगरेट नहीं मिली वो अगर वो तो आता है वो लड़ा कौन प्रभु कहाँ है अगर से निकाल लेते रंगा ही खराबू रहता मन नो अनम बेकाउंट तुम तो था आती सिली कबाब से आ से आया ओली गल्ले wanni guddaanni baga wala garree waggaa sadi moo afur tura waggaan as dhufe lakkoofsi Oromoon biyya Faransaay jiraachuu gaafsan hin dhage lakkoofsi Oromoo gaafsan asitti agarree hedduu lakkoofsaan xiqqoo ture kaamma jiru kana tokko kurnabbaayyuu hin ga'u ture jechuudha jaran akkasumatti wal hortan moo eessaa yaa'e namni kun hundi Amalle olora, amalle baay'adha, baay'inni qofti gahaa miti. Har'a siyaasaatti kuman dubbadhu. Waa'ee hawaasa irraa hin dubbachuu barbaada. Maaliif lakkoofsi keessan akkana bal'atee argachuun hedduu na gammachiisa yaaddoos natti uumu. Yeroo baay'ee Awurooppaa keessatti hawaasni guddaan kan jiru Jarman, Noorweey, biyya Ingiliziiti. Asitti immoo waggaa lamaan sadan dabre kana keessatti lakkoofsi namaa akkanatti baay'atee dhufuun carraan uumuu qaba. Carraan nu uumu biyya sana keessatti illee gadi dhaabbanne lakkoofsa biyya kanaa qabnu kanaan fayyadamne bifa adda addaatiin uummata keenya bira dhaabachuudhaaf hariiroo mootummaa fi uummata Faransaayii fi hariiroo uummata keenya walitti cimsuu irratti lakkoofsi keessan baay'achuun bu'aa guddaa qaba. San qofa osoo hin ta'in ijaaramuufis hawaasa kana cimsuufis waan gaarii carraa gaarii uuma jechuudha. Kanaaf baay'achuun keessan na gammachiisa. Haa ta'u immoo akkanatti baay'attanii yoo sirriitti hin ijaaramin yoo wal hin dhaggeeffatin yoo of hin danda'in yoo wal hin danda'in asset yookiin immoo faayidaa nuuf hin qabdan akka uummataatti liability kaa'uu ba'aa ta'uu dandeessa jechuudha. Kanaaf dura teessuun teessan addee duniyaan hamma tokko biriif naa godhaa turte yeroo gabaabaa keessatti hawaasa cimaa ijaarrachaa deemaa jirtanii hamilee namaa kenna. Nama jajjabeessaa by the way ganama isii miti kaballeesse dhiifama isii gaafachuun qabdu dhiifama yoo gaafanne nuyi numatu gareen security keenya airport irratti simannaan godhamu rakkoo waan qabaachuuf bakka ofii to'an galma keessatti ta'uu qaba yaada jirurraayi nutu jalaa dhokatee dhufee isii dhiyoo osoo hin ta'in nuti dhiifama isin gaafata. Gara haasaatti akka deebinu Oromoon Faransaay akkanatti baay'atee jiru kun babbareedaan dargaggeessi kun akka laalutti average umriin keessan 25 hin jaabu. Hedduun keessan qurxummii irraa dhiittanii Jarman keessaaf Xaaliyaan qaxxaamurtanii dhuftan. Abdii namatti hortan fuula keessan hoggaa laalan. Abdiin sun dhugeeffamee saba keenyaaf uummata keenyaaf bu'aa akka buusu tokkoffaa akka nam tokkeetti jabaachuu gaafata. Carraa argame hundaan lafa taa'uu hin qabdan. Hojjechuu qabdan. Hojii osoo hin tuffanne. Biyyoonni Awurooppaa kun welfeerii namatti kennan yeroo baay'ee gargaarsa. Haga bayyanatanii ji'a muraasaaf gargaarsaan jiraachuun gaarii. Garuu waggaa 5 waggaa 10 gargaarsa irra hirkatanii jiraachuun miilaaf harka of naafessuu ija of jaamsuudha jechuudha. Kanaaf hamma danda'ameen hojii osoo hin tuffanne hojjechuu. Hamma danda'ameen waan fedhellee haa ta'u maaliif suphee hojjechuu hin taane barachuu.
Nada keessanii mi dargaggo. Oromoo Oromiyaa fayyaduu barbaaddanii mi. Of danda'uun hojiidhaan barnootaan of danda'uun barbaachisaadha. San qofa miti akka namarratti akka nam tokkeetti naamusa horachuu qabdan. Naamusa hin qabdan jechuu kiyyaa miti. Dargaggeessii waan turtaniif anis osoo arrii nan nyaatiin sadarkaa keessa waan hin tureef bara dargaggummaa keessatti wantoonni nama hawwatan kararraa nama maysan baay'ee jira. Biyya ambaa keessa jira. Biyya Faransaay, biyya Paaris, biyya Awurooppaa kana keessatti isin bakka bu'oota saba keenyaatiif uummata keenyaati. Akka bakka bu'oota saba keenyaaf uummata keenyaatitti ormi dhufee isin argu, kararratti isin argu, hojiirratti isin dhufu, mana barnoota irratti isin dhufu. Gammada Kadiir Abdataa siin jiru. Gurbaa Oromoo intala Oromoo takka siin jiru. Naamusa gaariin, amala gaarii yoo isin arge Oromoo ija gaariin laala. Naamusa hamaa keessatti, waan gadhee keessatti, waan hamaa keessatti, waan yaraa, waan balfamaa keessatti yoo ilaale immoo namni sun qofa osoo hin ta'in uummata keenyallee ijaan tutanii ilaalaa jechuudha. Kanaaf isin dippiloomaatota keenya, isin ambaasaaddarota keenya naamusa ofii guddifachuun hedduu barbaachisaadha. Faranjii biyya Faranjii jirta. Keessattuu biyya Faransaay jirta. Awurooppaa keessa jirta. Hawaasa itti dhufne kanarraa waa hedduu barachuu qabna. Aadaa Faranjii barattanii baddanii waliin jaan sun guututti dhufaa miti. Aadaa ofii cimsachuu, naamusa safuu Oromoo cimsachuun qabatanii itti fufuun gaarii. Waan gaggaarii immoo uummata itti dhufne kanarraa barachuun immoo na barbaachisa. Waan uummanni Faranjii kun, uummanni Awurooppaa kun itti gaarii hedduu jira. Wanni gaarii keessaa tokko naamusa. Mirga namatti dhabuu dhabu, of eeguu, mirga namaas eeguu, ofillee eegsisu, hojiirratti cimanii hojjechuu kun naamusoota biyya kanaa agarru keessaa. Ka biraa aadaa wal danda'u tolerance. Yaada walii danda'u, ilaalcha walii danda'u, hubannaa walii danda'u. Tolerance barbaachisaa. Obboleeyyan keessanii, hiriyoota keessanii, uummata keessa Oromoo qofa osoo hin ta'in, uummatoota addunyaarraa jiruu fi warra biyya kanaa keessa ta'an wajjin wal danda'uun aadaa isaanii kabajuun irraa barachuun ofii barsiisuuf yaaluun tolerance essential. Biyya dimokiraatawaa keessa jirta. Dhabiinsa dimokiraasiitu biyyaa isin baasa. Kanaaf wanti biyya keessanii, saba keessanii, uummata keessanii isin gabaadha gumaachisan keessaa tokko aadaa wal dandeettii. Biyyi teenya lola hamaa keessa isii galche tokko aadaa wal danda'uu dhabamuu isaati. Wanti isin keessanii, warra keessanii, biyya keessanii qabattanii galtan yuura qofa miti. Naamusa aadaa wal danda'uu qabatanii dhufu. Ka biraa aadaa baradha, aadaa uummata biraa. Aadaa warra Faransaay baradha. Aadaa sabaaf sablammoota jira. Warri amma Afrikaa kaabaa kun baay'ee baradha. Aadaa isaanii baradha. Barachuu qofaan immoo waan tokko immoo abboo'ee godha. Geetoo hin hubina. Hiriyaan kee hundi Oromoo taana. Ka wajjin dhuytu, ka wajjin taphattu, ka wajjin barattu hundi Oromoo qofa taanan ati of miidhaa jirta naannoo kanatti. Oromoo kee fira kee jabeeffadhu. Orma immoo firoonfadhu. Na dhageessaami? Fira kee jabeeffadhu, aanaa kee, lammii kee jabeeffadhu, kabaji, guddisi, gargaari. Orma irraa immoo of hin moggeessin. Isolationist ta'uun hin barbaachisu. Nuti wanni agarru akkuma kalee warra Jarmanii jechaa ture. Isin amma Oromoota Oromiyaati miti, Oromoota Faransaay, Oromoota Awurooppaati. Amalli keessan, aadaan keessan, adeemsi keessan Oromoo Faransaay ta'uu qabu, Oromoo Firaans ta'uu danda'uu qabda jechuudha. French Oromoo ta'uu danda'uu qabdan jechuudha. Kana gochuudhaaf afaan barachuu qabdan. Tokko amma hamiin an dhaga'e maali? Ijoollee asii dhuftuun gurra yoo muraan afaan hin beektu jedhan. Dhugamoo dhugaami. Tokko ka fuudhee gurra muree laalu. Afaan barachuu qabdan. Wanni afaan barachuu isin dhoorgu tokko sa'aatii 24 namuma keessanitti
كوجيكال تنهاتو كسوشيال ميديا وجير توجين أفان مروموتي ولله لباي ولتن أفان برتا أفان بيجانا يوم بران نمو بيجانا كيسة القدة هندن ديسا نادا كيسو جول أفان برتا هذا برتا وجي بيجانا برتا كنا ردي هو جباتني ديمتن أكنم توكوت مالي في هواس نتوك هواس نورمو فرنسا نموت رومبا كنا راجع سب نيكينيا سومن نيكينيا نموت رومبا راجع نموني رومبا نامو سمتا سانيو كباتا غايو كباتا برنوتا وجيو دندے آدا اور ما سرت مدای بدانی افان اور بیکے سے جرنی برادانی اکا گاڑی کیو کول کننا ممتاتے سب کینیا وامدو گڈا بھائی افان برتا ونی جو تو کبا ہوجی کیسنی برنوتا کیسنی گاڑی سکسسفل تاو اتی ملکاو گاڑی سانکو فامیتی وان بیکینیا کیسا دے تاو لمیلے بیکنا موتما بیکنا دابلے بیکنا افان اور مون نہیں تے وجن دے تاو afaan masani itti mudaf nu gargaarudhaaf ifis gargaarudhaaf hojiin guddaan ifirratti hojjechuu hawaasni tokko akkuma reefu isiniin jee namoota matayyaa dhuunfarra jaaran namoonni dhuunfaa faransaa keessa jiran kun barnootaan cimaa yoo kadeeman taate hojiidhaan cimaa yoo kadeeman taate naamusaan cimaa yoo kadeeman taate hawaasni oromoo faransaa jiru baay'ee cimaa deema jarmanitti tiraansfoormeeshinii guddaan argee abduu arra gaaba'uu danda'a Kola wafi kulafur Osaka maten fe biya Jerman. Yerosan wani ture gama namusati gama barnotati gama hojiti bayi ke dibuat. Darga ges kenya bayi har kuran untuk ture ka hojito. Kam barnota ka musani gad. Kana van dan dohar kala maunto. Har ragaru kaleso kan nager irrejresi sa achamses ta utti chamses ta afan Germany has. Irrejresi sa hojii qabatee hojjetaa jira. Ba'aa biyya Jarmanii ta'ee hin jiru jechuudha. Kana arguudhaan mootummaan biyya sanii immoo hedduu isaaniitiif waraqaa hayyama kennaafii jira jechuudha. Kanaaf isinis wanni ani siyaasaan bakka gahuu ka dandeessu hawaasni yoo ijaarame kanarraa inni guddaan hojii hawaasa ijaaruu keessaa tokko inni guddaan kana. Isin qofaa miti. Erga sochii kana eegalleerraa kaasee gareelee akkana koomiti akkana kana 67 qabna addunyaarra 67 akka afrikaattu hawaasni akka hawaasa oromoo diasporaa ijaarame tokko hin jiru kana beeka ufitti uffatina sabni keenya baay'ee ijaarameera biyya alaa kana keessattuu waggoota kurnan dabre kana keessatti baay'ee ijaaramee jira yoo akkasitti ijaaramtaniidha kan cimaa deemu akka dhuunfattis jabaattanii akka hawaasaatti yoo hogganoota hoggaa of keessaa filattan kabaja dhaggeeffadha wahii fuuldura keessan waumaa mi bara dhaggeeffatuun tumsuun bira dhaabachuun jajjabeessuun maaliifi hawaasa hoogganuu jechuun harree bilaash ta'u harree bilaash beeytanii harree kan dara deemtu kan baan fedhe fe'atu ka galatan qabne fe'atee fe'aa waggaa irraa buuse booda sardoo jalan kenne jechuudha hoogganoonni keessan kun mindaan qaban waan fayyadaman waan qaban hojii isaanii maatii isaanii yeroo hojjetan kanatti hamilee isaanii cimsuun bira dhaabachuun hojii tokko irraa fuutanii hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif yoo isaan hamilee argatan hojii hojjetan hin milkeessan. Yoo isaan kan milkeessan taate isinillee wajjin milkaa'aa deemtan. Kanaaf hawaasa ijaaruun hawaasa cimsuu irratti akka mataatti of ijaara of jabeessa kappaasitii keessan guddisa akka hawaasaatti immoo hawaasa keessan cimsa. Hawaasa hoggaa jennu waldaa hawaasaa qofa miti. Afooshaa jaarradha akka qe'ee irraa dhuftaniitiin akka walitti dhuftaniitiin uqubii jaarradha masgiida mataa keessanii charchii mataa keessanii qabadha nama shanillee yoo taate afaan keessanii yoo dubbattan rabbi irra dhagaa beekaa afaan keessanii irra dhagaa biraatiin kanaaf nami keenya bifa adda addaatiin garee gareen waggaa akka gaariitti ijaarame yoo ijaaramu immoo dagalee walii ta'uudhaaf malee walirratti ijaaramuuf akka hin taane walii tumsuun gaafa ta'u waloo dhufte wal bira dhaabbachuun hedduu barbaachisaadha. Dhaamsi cimaan ani isinitti himuu barbaade akka hawaasa reefu lafaa dhufuutitti akka hawaasa irra jireessi isaa dargaggeessa reefu biyya kana dhufeetitti milkaa'inni baay'inni keessan kun mirqaanni fuula keessan irraa mul'atu kun inarjiin isin irraa dhufu kun baay'ee na bohaarsa baay'ee na cimsa
haaraa taatanii biyya kana keessa sirriitti ijaaramtanii madaguu dhabuun keessan immoo na yaaddeessa. Waggaan dhufu immoo waggaan dhufu kana jalan jabaattanii osoo gurri keessan hin muramne afaan Faransaay haasoftanii akkana eedan abdiin qaba jabaadhaa. Ta siyaasa silaa ta Jarmanitti haasoo inni osoo nuti Jarmaniin kaane Faransaay waan geessu hedduu si haasa'uun nama rakkisa. Wanni marsaa kana amma deemaafii jiru xiqqoo marraasanii tuqa. Marsaa kana anis Baqqalaa Garbaas jaalli kiyya mana hidhaatii fi hoggansi kiyya kan gara biyya alaa deemne tokkoffaa isin galateeffachuuf. Yeroo tokko maal nuun jaani yeroo isin asii mormii godhaa turtan sun warri hamilee keenya cabsuu barbaadu kan Faransaay dhaabatee lallabuu sun mee dhufee isin haa baasu jennaani nu baasullee baatu achi taa'ee lallabuu san nu dhageenye dhaga'uun keenya qaamallee ta'uu baatu qalbii ta'anaan asii baane jennee itti dhaadataa turre jechuudha. Kanaaf galatoomaa jennee barbaada. Kalammataa haala rakkisaa walxaxaa suukanneessaa uummanni keenya biyyi keenya keessa jiru ka torbaanota dabre kana keessa walii ibsaa turre sanirratti marii goonee kallattii gara fuulduraa wal qabsiisuudhaaf akkuma argirtan akka paartiittis akka hoggansaattis kaleessas biyya kana karaan itti mootummaan ammaan gorra jiru kun ittiin deemaa jiru biyya kana balaatti buusa wal waraansa hamaatti geessa diigumsa hamaatti geessa karaan kun booddaa karaa kana koottaa qoollisaan jedhanitti itti waywaannetti hidhamne waan biraatiin hidhamne beekamu waan biraatiin miti rabbii jaa biyya tana lolatti hin geessina ummata kana waliin ficcisiisina jijjiirama dhiiga qeerroof qarreen dhufe kana gufachiiftanii dhumaatii daran akka nutti hin finne jennee waywaanneessanii fidamu waggaa baanuu nu jennoo keenya hin jijjiiru wal waraananii wal bitanii gaafa wanni nu jenne dhugaa ta'uu argan nu gallakkisan erga baannes mari'annee ejjennoon nuti fudhanne biyya kanaaf ummata kanaaf saba keenyaafis haa taatu sabaaf sablammoota waliin jirruuf falli jiru karaan jiru lola dhaabanii nagaatti deebi'uu barbaachisaa jenna. Haasaa kanatti ka'ee gaafiin adda addaa ka'aa jira. Tokko lama irratti yaada isin ibsuun barbaada. Nagaan haa bu'u hoggaa jennu nuti humnoonni qawwee qabatanii qabsootti seenan dhugaa hin qaban jechuu keenya miti. San qofa osoo hin ta'in lolli haa hundi hamaadhaa jenneeti miti. Haalonni lolaaf nama dirqisiisan jira just war wanni jennu. Keessattuu yeroo dhiibbaaf roorroon akka malee hammaatte karaa lolaatiin malee karaan bilaan jirretu lolli haalli itti seemamu jira. Dhimmoonni tokko tokko keessattuu dhimmoonni birmadummaadhaan wal qabatan dhimmoonni aayidiyooloojiidhaan wal qabatan yeroon itti furamne jiraachuu danda'a. Lolli biyya keenya keessa godhamu garuu lola waliiti. Lola obboleeyyan jidduutti godhamudha. Oromiyaa keessatti illee godhamu lola Oromoota jidduutti godhamaa jirudha. Kana liqimsitanii fudhachuu danda'uu qabdan. Tokko bitaa goree tokko mirga goree kan wal fixaa jiru joolluma isin wajjin barattan joolluma isin wajjin guddatan. Akka Itoophiyaatti soo fudhattan warri wal fixaa jirus kan wal ficcisiisaa jirus lammii biyya takkaa qofa osoo hin ta'in uummata hireen isaa walirratti hirkattan jechuudha. Wal waraansa waloo civil war keessatti injifannoon argamuu hin danda'u. Keessattuu zabana kana keessatti yeroo humnoonni lola irratti gaaza naquudhaan beekaman heddummatanii dhufan kana keessatti wal waraansi waloo wal mo'achuu hin danda'amu. Akka ilaalcha kiyyaatti lolli yeroo ammaa goda Itoophiyaa adda addatti godhamaa jiru lola silaa godhamuu hin malle. It was avoidable war. Lola laaftutti mariidhaan aangoo qabeenya walii qoodudha wal dhiibuurra
والأبد سلام دنداو غير ولا ترينا كنا لولا كان أبو برباجة جنة دامن لولا كان أبو بانني أورمو في سبب سرمود بيساني تبيس هم ما تدم aku man kale sila jadure hali oromon arra kesa jiru baroda cungkursa amma duralle akka amma kanat umay jiru bukaye imbeku hidame imbeku midama imbeku lolle kun tuhumna garu rakkon kun safari ummata keenya daga kuni dachan dabala deema jechu kanaf wanni lolle akka dhaabatu barbaannuuf madaa kaleessa irra madaan biraa dabalama akka hin deemne umati kaleessa irra dachan dabala akka hin deemne hanqisuudhaaf jechuudha. Kabira wanni way waachaa jirruuf lolli kun itti hufnaan yeroo ammaatitti mootummaa wajjin gara gartuu shanii jahattu lolaa jira. Lolli kun itti hufnaan mootummaa keessallee gartuu adda addaatu biqilaa mootummaa keessa wal waraanuu eegala. Kan mootummaa waraanullee dachaan babal'ataa deema. San qofa miti. Humnoonni biyyaalaa yeroo ammaa biyya san keessa seenanii gartuulee wal lolan gargaaraa jiran kan durii caalaa baay'ee. Lolli kun itti hufnaan garuu dachaan guddataa deema. Kanaaf lola kana dhaabsisuun wal waraansa hamaa funyoon isaa hin beekamne ofirraa hanqisuuf nu gargaara jennee amana. Waan biraa lolli haa dhaabatu hoggaa jennu akka paartiittis akka hoggansattis lolli kun kaayyoo qabsaa'onni Oromoo kumaatamaan itti dhuman hawwii uummanni Oromoo bilisummaaf qabu misoomaaf qabu rakkoo keessaa bahuuf qabu hin gufachiisa daaraa godha jennee waan sodaannuuf uummanni keenya maaliif qabsaa sirna gabrummaa keessaa bahee hiyyummaa sirni gabrummaa keessaa bahee san keessaa cabsee of danda'ee jiraachuudha. Mootummaa isa dhiitu osoo hin ta'in mootummaa ofii fudhateen buluudha. Eenyummaan isaa dhiitamuu osoo hin taane eenyummaan isaa akka kabajamtuuf. Kanaaf qabsaa'e kanaaf miti ijoollee. Obboleeyyan keenya kanaaf wareegamanii miti. Lolli kun itti fufnaan garuu ofiin sobinaa Oromoo warri as jirtanis warri bakka biraallee ilaaltu. Lolli kun itti fufnaan nagaan deebi'uu baannan humnoonni adda addaa lolli baay'een naannoo san godhamu gogaama qeerransaatiin godhama ni beektan. Lolli kun itti fufnaan hawwiin sabni keenya qabu nagaan jiraachuudhaaf misoomee jiraachuudhaaf aadaa fi afaan isaa guddifachuudhaaf mootummaa isaa ta'u filachuudhaaf carraan inni qabu guyyaarraa gara guyyaatti dukkanaa deema. San qofaa mi beeku. Wanni qobsoofnee fi qabsoo biyya ijaaru keessa nation building struggle. Lolli kun itti fufnaan tokkummaan Oromoo laaffataa deema. Tana gurra kaaddaa. Tokkummaan Oromoo laaffataa gartuuleen wal waraanan baay'ataa. Akeenyii fi xurreen kaleessa abboonni keenya irra deeman irraanfatama. Xiiqiif haaloon hoggansa jidduu jiru babal'achaa. Jallina gowwummaa hoggansa keenyaatii fi summii humnoonni alaa facaasanii tokkummaan keenya daran laaffachaa tokkummaan Oromootii fi Oromiyaa sirni federaalawaa dimokiraatawaa walqixxummaa uummanni keenya hawwaa ture sun laaffataa deema jennee waan sodaannuufi kan kanarratti wayi waannuuf. Kanaaf uummanni keenya kan barraan saayis kan biyya alaa jirtanis kan biyya biraa jirtanis hamma danda'ametti rakkoo uummanni keenya keessa jiru uummanni keenya Wallaggatti Gujiitti Shawaa godina 3-4 keessatti godinoota garaagaraa keessatti rakkoon uummanni keenya keessa jiru kun daran babal'ataa akka hin deemne ittisuudhaaf qaamonni wal waraanan mootummaarraa eegalee lola dhaabanii saba keenya ummata keenya ollaa keenya hayyootaaf abboota keenya baraaranii dukkana ummata keenyatti as deemu kana akka nurraa dhaaban waamicha nu dhiyeessinuuf akka deeggartan isin gaafachuuf dhufne jechuudha. Amma na eegan jee booda tanin duraa sanatti ni deebi'a.
hamma dandeenyetti biyya nagaatti deebisuudha. Hamma dandeenyetti duuti uummata keenya irraa akka dhaabattu. Hamma dandeenyetti wal waraansi saboota keessatti dhoo'ee ummata wal fichisiisu deemu kun akka dhaabatuuf beekumsa qabnuun, beekamtii qabnuun, sagalee qabnuun, lallabuu waywaachuu fala ilaaluu itti bu'u. Isin immoo uummanni keenya biyya alaa jirtan akka sabaatti wal danda'a. Tokkummaa keessan cimsaa. Aarree jettanii jallaan tokko keessaa ka'ee ganda biraatti arrabe yoo dheeresse. Abaaramaan tokko amantii takka keessaa ka'ee amantii biraa irratti xurii yoo kafaalu taate nama tokko jallaa rabbi abaare tokko haadhaaf abbaan abaaran jecha ganda biraa irratti duuluun amantii biraa irratti duuluun gonkumaa barbaachisaa miti jechuudha. Kana dura dhaabachuu didu qabda. San qofaa miti. Qabsoo sabummaatti kan gaggeessaa ture. Akka sabaatti roorroo hama miidhaan hamaan sirnoota dabranii nurra ga'ee jira ammallee ga'aa jiru. Garuu dhiigii qabnu, aarii qabnu, madaa qabnu san akka itti ibsannu of eeggannoo guddaa gaafata. Biyyi sun dhoowweetti sitti hima. Keessattuu wal waraansi saboota hamaan deemaa jira, dhufaa jira. Kanaaf hoggaa wal geessanis, hoggaa kophaa jirtanis waan saba biraa xureessa, waan saba biraa dallansiisa, waan hariiroo Oromoo fi saboota ollaa jidduu jiru hammeessarraa akka huqqisatan isin kadhachuu barbaada. Nu qabsoofne gabrummaa jalaa ba'uudhaaf, roorroo jalaa ba'uudhaaf, sirna dimokiraasii uumuudhaaf, haqa keenya eegsifachuudhaaf, eenyummaa keenya guddifachuudhaaf, afaan keenya guddifachuudhaaf malee saba biraatiin wal fixuufii miti. Wal waraansa saboota jidduutti godhamuun sabni injifatee ba'u abadan hin jiru. Hundi waliin kasaara jechuudha. Kanaaf akka daasporaatti bilisummaa guddaa qabdanii sooshaal miidiyaa adda addaa irra fayyadamtanitti saba keenya jidduutti tokkummaan wal hubannoon walii tumsuun akka jabaatu saboota waliin jiraannu wajjinis gadoon kaleessaa qotamtee kakaatee uummata akka wal fichisiiftu osoo hin ta'in gadoon kaleessaa madaan kaleessaa akka fayyitu akka wal dhaanamtu akka irratti hojjettaniin isin gaafadha. Warra Faransaay hedduun isin jaaladha. Biyyi Faransaay tun biyya jaalalaati jedhanii jaalalatee isin haa cimsu, jaalatee isin haa cimsu galatoomaa siin jaa. Hamilee nusi madda. Hamilee nullee baay'ee isa jaalannaa miti. Isa